Akkam jirtan maatiin waldaa Hakimoota Oromiyaa, miseensonni keenya, jaalattoonni keenyaa fi deeggartoonni keenya hunduu. An maqaan kiyya Dr. Balaayinah Lataa Roobin jedhama. Namoota nan beekneef an dhaladhee kan guddadhe godina Arsii Lixaa aanaa Heeban Arsii ganda Shobaa Bultum jedhamu keessatti duraan egaa yeroo Arsiin Lixaa hin uumamini aanaa Muunessaa jalatti egaa kan guddanne. Yeroo ammaa kana ani kan jiraadhu fi kan hojjedhu hospitaala waliigalaa fi kolleejjii meedikaalaa Nageellee Arsii keessatti haakima daa'immanii ta'een tajaajilaan jira. Akkuma baay'een keessan beektanii torbaan darbee koreen hojii raawwachiiftuu waldaa Hakimoota Oromiyaa anaan pirezidaantii godheen ramadee jira. Anillee itti gaafatamummaa guddaa kana ofitti fudhadhee gammachuudhaan hanga danda'u hojjechuuf qophii godhaan jira. Akkuma beekamu waldaan Hakimoota Oromiyaa miseensota isaatiin alatti hiikkoon qabu. Waldaan tokko waldaa kan taasisu humna qarshii qabu caalaa, dandeettii namoota muraasaa waldaa keessa jiran caalaa, gamtaan waldaa san keessa jiru, lakkoofsi miseensotaa fi kutannoon miseensonni waldaa san guddisuuf qaban baay'ee murteessaadha. Waldaan Hakimoota Oromiyaa haala ulfaataa fi rakkoo keessatti akka uumamee fi yeroo gabaabaa keessatti hanga danda'ametti waan tokko hojjechuuf carraaqiin godhamee jira. Haa ta'u malee sadarkaa barbaadametti waldaa Hakimoota Oromiyaa jabeessuu fi sagalee guddaa akka inni qabaatu gochuu keessatti hojiin hojjetamee laafadha. Kuni kan ta'ee fi rakkoon guddaan fi inni jalqaba hojiin bu'uuraa, hojiin jalqabaa waan hin dalagamneef. Hojiin bu'uuraa waldaa tokkoof jalqaba irratti dalagamuu qabu miseensota horachuudha. Waldaan miseensota hin qabne sagalee hin qabu. Waldaan miseensota hin qabne humna qarshii hin qabu. Waldaan miseensota hin qabne humna dhagahamuu hin qabu. Kanaaf sadeen kana yoo hin qabaanne immoo waldaa ta'ee itti fufuun rakkisaa ta'a. Yoo itti fufe illee maqaa malee hojii qabatamaa hojjechuuf hin rakkata. Isa kanaaf nullee ogeessonni keessattuu haakimoonni keenya naannoo Oromiyaa fi Oromiyaan naannolee adda addaa akkasumas dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti hojjechaa jirtan yeroo gabaabaa keessatti waldaan keenya guddatee bakka barbaadu akka ga'uu fi bu'aa waldaa keenya irraa barbaannu akka qabaannuuf waldaa kana keessatti ijaaramuu, waldaa kana keessatti miseensa ta'uu, waldaa kana keessatti beekumsaan, humnaan, waan qabnu hundaan kontribuushinii nurraa eeggamu ba'uun baay'ee barbaachisaadha. Anis muudamee namoonni biraas muudamanii sadarkaa kamirrattiyyuu namoonni dandeettii qaban yoo muudaman miseensonni duuba kan hin hiriirre yoo ta'e, miseensonni tajaajila waldaan irraa barbaadu yoo hin kennine ta'e bu'aa waldaa kanarraa argamu argachuun hin danda'amu. Hawaasni illee miseensonni keenyallee bu'aa barbaannu irraa argachuu hin dandeenyu. Kanaaf waldaan Hakimoota Oromiyaa hakimoota keenyaaf waan hawwinu, waan waliin beeknu, waan waliin qabnu, waan boru waliin qabaannu bira ga'uudhaaf miseensa waldaa kanaa ta'uun baay'ee murteessaadha, baay'ee barbaachisaadha. Akka dhuunfatti waan baay'ee godhuu dhabuu hin dandeenyu. Akka gamtaatti garuu waliin taanee yoo hojjenne waan xixiqqoo, beekumsa xixiqqoo, humna xixiqqoo, qabeenya xixiqqoo walitti fuunee waldaa keenyatti bu'uura yoo ijaarree sagalee qabaanne mallattoon keenya, jiraachuun keenya biyya keessatti, hawaasa biratti, abbootii qabeenyaa biratti, dhaabbilee miti mootummaa biratti akka gareetitti humna horachuun keenya yoo baramee fi yoo beekame boruu hojii guguddaa hojjechuu akka dandeenyu abdiin guddaan qaba. Rakkoo beekumsaa hin qabnu, rakkoo lakkoofsa humna namaa hin qabnu, fedhii uummata keenya tajaajiluuf, fedhii mirgaa fi faayidaa miseensota keenyaa eegsisuuf haakimni fedhii hin qabne hin jiru. Haakimni gaafii hin qabne hin jiru. Haa ta'u malee hanga ammaatitti sagalee qabaachuun rakkisaa ta'ee jira. Wanni sagalee hin qabaanneef immoo waan hin gurmoomneef, waan walitti hin dhufneef, waan waltajjii walitti hin fidee marii ittiin goonu, yaada ittiin wal jijjiiru, humna ittiin waliin ijaarru waan hin uummanneef. Kana uummachuuf waldaan Hakimoota Oromiyaa baay'ee murteessaa fi barbaachisaadha. Nuti miseensota horuu keessatti hojiin haga ammaa deemameen akka nama dhuunfaatti socho'uu, namoota muraasa qunnamuudhaan akka isaan miseensa ta'an gochuu yoo danda'amillee miseensonni kun iddoo adda addaa irra kan jiraatan
ta'uu isaaniitiin haala itti fufiinsa qabuun hirmaachuu buusii waldaa ji'a ji'aan kafaltii gochuuf baay'ee kan rakkatan ta'uu isaa argineerra. Kun immoo waldaan kun hojii guguddaa hojjechuu dhiisaatii of danda'u, kiraa manaa kaffaluu, hojii xixiqqoo gochuuf iyyuu kan rakkatu ta'uun isaa beekamaadha. Miseensonni koree hojii raawwachiiftu hundi isaanii tola ooltummaadha kan raawwatanii as keessatti qarshii kan argatu, durgoo kan nyaatu, waan adda addaa kan godhu hin jiru. Hunduu waan ofii qabuun mindaa ofiirraa baasii godheet waldaa kana keessatti waggoota muraasa kanaan darban irratti hojii xixiqqoo hojjechuuf yaalamee jira. Keessattuu deeggarsi waldaa hakimoota ogeessota fayyaa addunyaa kan Oromoodha godhanii fi deeggartoonni tokko tokko taasisaniin waldaan hakimoota Oromiyaa hojii tajaajila hawaasummaa fi wanneen tokko tokko hojjechaa tureera. Haa ta'u malee kun itti fufuun qabaatu. Waldaan kun humna qaba. Humna beekumsaa qabna. Waan baay'ee hojjechuu dandeenya. Kana gochuuf garuu ijaaramuu nu barbaachisa. Miseensa horuu nu barbaachisa. Miseensa dhaabbiidhaan buusii isaa ji'a ji'aan kennu horachuu ni barbaachisa. Kana akkamitti godhuu dandeenya jennee yeroo dheeraa marii godhaa turreerra. Ammaaf wanni nu yaadaa jirru akka waldaa hakimoota Oromiyaatitti ogeessonni keenya ji'a ji'aan qarshii 100 waldaa isaaniitiif kennuu fi hin rakkatu jennee hin yaadne. Rakkoon fedhiillee hin jiru jenneeti amanne. Haa ta'u malee yaadatamee ji'a ji'aan buusiisan galii godhuun rakkisaa waan ta'eef yoo danda'ame akkuma waldaa barsiisotaa fi kanneen biroo mindaarra ji'a ji'aan muramee akka galii ta'uu fi xalayaan qophaa'ee karaa biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatiin gara hospitaalota hundaatitti akka ergamuu fi miseensonni keenya otoo hin irraanfatiin otoo yaadachuu fi hin rakkatiin ji'a ji'aan qarshiin 100 suni mindaa isaaniirraa murame waldaa hakimoota Oromiyaatiif galii ta'ee hojii guddaa hojjechuuf yaallu sanii godhuu hin dandeenya kan jedhu abdii qabna. Kanaaf warri federaala keessallee jirtan, warri hospitaalota naannoo Oromiyaa keessaa fi dhaabbata dhuunfaarrallee jirtan waldaa kana duukaa hiriiruun jijjiirama barbaannu, ijaarama barbaannu fiduuf ga'ee guddaa kan taphatu waan ta'eef nuti akka waldaa hakimoota Oromiyaatti hojiin keenya guddaan ji'oota muraasa dhufuun kana keessatti hojjechuu barbaannu miseensa horachuudha. Miseensa horachuu kana keessatti karaa hospitaalotaatiin, karaa bakka bu'oota keenyaatiin, karaa meedikaal daayirektarotaa fi CEO hakima ta'anii hospitaalota keessa hojjetaniin xalayaa kana qopheessinee akka biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatitti erginuuf waliigaltee akka nu mallatteessitan, waliigaltee mindaa keenyarraa ja'an qarshiin 100 murame waldaa hakimoota Oromiyaatiif galii nuuf haa ta'u hayyamamaadha kan jedhu nu mallatteessistanii hospitaalota irraa funaanne san walitti qabne karaa biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatiin barreessisne miseensa horannee hojii guguddaatti seenuu hin dandeenya jennee amanna. Yoo kun ta'uu baate yoo miseensa horachuu hin dandeenye humna hin qabnu waldaa hakimoota Oromiyaati jennee boonuun dubbachuun baay'ee rakkisaa ta'a. Haa ta'u malee waldaan hakimoota Oromiyaa waldaa nama 50 ta'uu, waldaa nama 200 ta'ee itti fufuu hin danda'a. Kun garuu akka Oromiyaatitti bal'ina lafa qabnurraa, baay'ina uummataa qabnurraa, rakkoo fayyaa hawaasaa qabnurraa, rakkoo ogeessa mudaturraa wal bira qabamee yoo laallamu hojii bal'aa hojjechuu nu gaafata. Godinaalee irratti waajjiraalee banuu, hanga aanotaatitti gadi buunee waajjiraalee banuu, seentara irratti ooppaan waan jiruuf qofa hojii hojjechuu hin danda'u. Godina hunda irratti waajjirri ooppaa tokko tokko akka jiraatuuf hojjechuu barbaanna. Kanammoo godhuu hin dandeenye. Faayidaa uummata keenyaa, faayidaa miseensota keenyaa eegsisuu hin dandeenye. Sagalee ta'uu hin dandeenye. Representeeshinii akka qabaannu gochuu hin dandeenye. Hawaasni keenya rakkoo kana keessa akka ba'uuf ogeessonni keenya access to finance akka qabaataniif, access to resource akka qabaataniif hojjechuu hin dandeenye. Neetworkingii adda addaa keessatti ka idil addunyaallee ta'ee ka biyyaa keessatti ga'ee hakimoonni keenya argachuu qaban akka argataniif hojjechuu hin dandeenye. Kana gochuu kan dandeenyu garuu yoo gurmoofnedha, yoo miseensa taanedha, yoo koreen hojii raawwachiiftuun kun waan xiqqoo hojiidhaaf isa barbaachisu, kafaltii waajjiraatiif isa barbaachisu, barreeffama tokko qopheessuuf waan isa barbaachisu
yoo karaa miseensota kanaan argatee cimee kan hin deemne yoo ta'ee fi waanuma xixiqqoodhaaf kadhaadhaaf karra mootummaarra kan dhaabatu yoo ta'e kadhaadhaafis deema, falmaa mirgaatiifis deema, gaafii hojiitiifis deeman humna horachuun hin danda'amu jechaadha. Hojii guyyaa guyyaa waajjirri keenya hojjetuuf miseensonni keenya, deeggarsi miseensonni keenya nu barbaachisa. Hojii guyyaa guyyaa keenya yoo raawwanne, yoo ijaaramne, yoo humna qabaanne, yoo humna namaa qabnu ifatti miseensa kana qabna jennee dubbachuu dandeenye san irratti bu'uura godhanne mootummaarraa, miti mootummaarraa, abbootii qabeenyaarraa, biyya keessaa, biyya alaa horii gurguddaa argannee hojii adda addaa, qorannoof qo'annoo adda addaa, tajaajila hawaasaa community service adda addaa kennuu hin dandeenye, san qindeessuu hin dandeenye. Mallattoo xixiqqoollee carraaqii godhameen argineerra. Miseensota keenyaaf ifa godhuu hin dandeenya yeroo of afuu keessatti jechaadha. Karoora guddaa qabna, istiraatejik pilaanii bareedaa qabna. Haa ta'u malee bakka miseensonni itti hin horataminitti bu'aa kan hin qabne waan ta'eef kanuma beektanii yoo nurraa nutti amantan ta'e, yoo waltaanee waliin hojjechuu hin dandeenya kan jedhutti kan amantan yoo ta'e, Ooppaan sadarkaa tokko ce'ee biyya kana keessatti sagalee hakiima qofa odoo hin ta'in sagalee ogeessa maraa fi hawaasa akkasumas sirna fayyaa biyya kana keessatti qaama ga'ee olaanaa taphatu tokko ta'uu hin danda'a kan jettanii amantan ta'e. Ooppaa keessatti walitti dhufne, wal beekne, wal barree, wal barsiifne, wal leenjifne, carraa walii uumne namoota biyya kana geggeessuu danda'an, sirna fayyaa kana jijjiiruu danda'an, ogeessaatii fi hawaasaa fi sagalee ta'uu danda'an baasuu hin dandeenya jennee kan amannu yoo ta'e. Qorannoo fi qo'annoo gurguddaa jireenya hawaasaa kana fooyyessuu keessatti ga'ee qabaachuu danda'u baasuu hin dandeenya jennee kan amannu yoo ta'e, hakimoonni keenya xalayaa baafnu kana, xalayaa gara hospitaalotaatti erginu kana, foormii erginu kanatti bu'uura godhatanii miseensa ta'uuf akkasumas immoo baasiin ji'an qarshiin dhibbaan kuni muramee waldaa misooma Oromiyaatiif kanneen biraatiif akkuma karaa adda addaatiin ogeessonni keenya gumaachaa turan san immoo waldaa hakimoota Oromiyaatiifis gumaacha gochuun baay'ee barbaachisaadha. Biyya kanatti waldaa ogeessotaatiif qofa odoo hin ta'in hakimoonni keenya namoonni adda addaa karaa adda addaatiin akkuma beektanitti dhaaba siyaasaatiif ji'a ji'aan namni baasiin gurguddaa mindaa isaarraa godha. Misooma adda addaatiif baasii godhaa jira. Kun immoo keenyumaan keenya waan ta'eef ittiin jijjiiramaaf waggaa 5 15 bakka guddaa ga'uu dandeenya waan ta'eef asirratti hundi keenya nu duuba hiriirtanii yoo waliin hojjanne jijjiirama hin finnu. Nu open taane, transparent taane waan guyyaa guyyaatti hojjannu waan miseensi keenya beekuu qabu hunda isin beeksisne dhiibbaa jiru hunda dandamanne akkuma Ooppaan laafina waliin as ga'etti borus cimnee afootti ceesisuu hin dandeenya waan ta'eef isin keessa miseensota keessa kilaastara hunda keessa namoota fedhii qaban, humna qaban, dandeettii qaban hunda baafnee koree hojii raawwachiistuu kana keessatti filannoo ifa ta'een akka galamu gochuu fedhii jira waan ta'eef wal beekuuf nu fayyada waan ta'eef itti deemnee waliin akka hojjannu isin gaafan. Yoo kana goone boru iftaan duubatti deebinee yoo laalle seenaa akkana dalagne irra jennee waan itti gammannu gochuu hin dandeenyu. Akka nama dhuunfatti qindeessuu, gurmeessuu, iftoominaan hojjechuu fedhii ogeessota keenyaatiif, fedhii miseensota keenyaatii fi kaayyoo walda'ichaatiif bitamaa ta'uu faayidaa uummata keenyaa kan eegsisu yoo ta'e, faayidaa ogeessota keenyaa kan eegsisu yoo ta'e, faayidaa kaayyoo waldaan keenya dhaabbateef kan eegsisu yoo ta'e, qaama kam waliinuu waliin hojjechuu, waliin girmaa'uu, qindaa'uu fedhii guddaatu jira jechaadha. Isa kanaaf hundi keessanuu nu deeggartanii, hundi keessanuu nu duuba hiriirtanii, hundi keessanuu immoo bakka barbaachisaa ta'etti kun sirrii miti, sirraa'uu qaba jettanii bakka itti waamamtanitti immoo waldaa hakimoota Oromiyaa bakka buutanii hojjechuuf kutannoo qabaattanii yoo waliin hojjanne jijjiirama fiduu hin dandeenye. Waan waldaan biyya kanatti hojjete hin beekne waldaan hakimoota Oromiyaa hojjechuu hin danda'a jenneeti amantii guddaa qabna. Isinirraallee amantii guddaa isinirraa qabna. Nu sagalee uummata keenyaati, sagalee hawaasa keenyaati, jijjiirama hawaasaatiif hojjanna, jijjiirama
jireenyaa fi mirga miseensota keenya hakimoota keenyaatiif hojjechuu feena, waliin hojjechuu feena. Irra deebi'een isin gaafadha, miseensa ta'a, irra deebi'een isin kadhadha. Mindaa keenyarraa qarshiin 100 ji'atti fuudhame waldaa hakimoota Oromiyaatiif haa galu jettanii akka mallatteessitaniif isin gaafanna. Kun isiniif waan salphaa ta'uu danda'a. Waldaa hakimootaatiif waan guddaadha. Boruu waldaa kanaatiif waan guddaadha. Uummata keenyaaf, hakimoota keenya kan boruutiif bu'aa guddaa buusa jenneeti abdii qabna. Galatoomaa, ulfaadhaa, fayyaa ta'aa, waliin hojjannaa, isin jaalannaa, isin kabajnaa, isin dhaggeeffannaa. Nullee akkuma keessan jireenya biyya kana keessatti hin beekna. Kun muudama addaa miti, kun hojiidha. Raawwii xixiqqoo barbaachisuuf qindeessuudhaaf kan kaa'amedha. Yeroo kamuyyuu nuti isin malee waan biraa hin qabnu, kan abdannus hin qabnu. Wanni isin barbaannuuf baay'ee waan ta'eef miseensa akka nuuf taatan isin gaafadha.